Garaana nyaatte. Gaafuma rabbiin na uumuu bara akkuma garaa nama nyaadhutti na uume bara. Si qofaa miti Oromoo tanas garaanuma nyaadha. Maa walitti maramtee akka teessa garaana nyaatte hin jenne. Waan nyaanne akkamitti waan nyaadha sarara waan ati itti kana dhageetiin anumaa kushinaa seenee kushinaa bee maaltu si mudatee jee. Rakkoo iyyata namoo qimamii mana madaam dhaga'uu qabdi jee laayifii seenee. Rakkoo iyyata na warri mana madaamilee dhaga'uu qaba jee tiree ani tun faxaanyiidha bar. Waanyaan dhogana yoo laaftee garii wayitatti laaftee ansi bira yoo gagabbadhu ta'e mucattii manatti ta'e biraa nyaachaa jirta naan jedhan. Rakkoon hin jiru. Amma viidiyoo poost goote? Iblu waa poost ta'e matta. Hin jaadin nyaadhaatati. Yoom nyaata dhiisee beekaa mititi. Tuman jira. Waan sanii hin danda'amu dhumne. Innaan illaara namni si dhaga'u jira. Ibsaa wallaahi laazim. Astaghfirullah. Ummata ayyalam taadhaa ምንድን ነው? አይ እንዴ ለመኖር መብላት አለብኝ ግዴታ። ፖስት እንታኔ አስር ታውቆ ነው ይወር ባዲ ምን ግንበርዋን ዋና ቲፋቶን ጋር ብደምተን ሳይኒ ወይ ኢብሳ ማናሶ የተረብጄቲቲ ብርቱካን ዲላ kana ሲኛቲ ናይ ደምታ አንኛን ጆሌ አረባ ጉቱ ቱሬ ijoolleen arabaa dhageeffadhu feemasa ta'uu hiyyalleen beekan jee dhageegaa feemasa ta'uu hiyyalleen beekan uffanni naan uffadhe kuni uffata kiyya kanaa isaan ajaa'ibsiisee namni hundi footoon waliin ka'u ture sababa sanitti burtukaanaa fi muuza kiyya fixanii keessan jiru balkaniin itti ka'e kun burtukaanaa muuzii suuta jettee itti deebitaa fi viidiyoo laalanii nam kootu gastiirra kootu mee siyaadanii jiran umman. Uummataati midhamaa nayyaanne. Way an siyaadii jiraatu kootu gastiirra baqaasii cufee hin jiraan uummata dhiisee si olii qofaa soo jiru. Siyaaduu miti akka jaalalti akka haroon na qabdi waan ajaa'ibaa dhageesse. Yaa sirraa. Akka harootti. Taada kuchu na ni chaawin. Nageetti ayyee kottu. Haadha ilmaanii abbaa ilmaanii ta'uu jennu jaalalli fikiriinsi. Hayi maal jechuu? Family ifama qoisine waliin haasawaa. Najala seen jennaan najala seen hin maal si yaadachiiste sa? Ara koo kuno TikTokii kee jala seenee ilaalaa jira bara. Ayyan. Kapinenki kita Shangodar. Shangodara. Shangodar. Guys, kuna Shangodar barte ke. Maal eddaanu murtee takkana maaliif akkana xiqqaateen joonu viidiyoon. Sagandi shadda wadde bisere akkasitti qojoori chaansii hunaa malee roori shi dhabbii yeroo. Maaltu mul'isa? Na harkaa ibsa. Maa kakkattareeti? Siitu reefu hundana kana hunda sii nyaate naan hin jenne. Koo erga nyaatiin bara kakachuun hin barbaachisu rakkoon hin jiru si amanna akkanatti iyyuu akkati nyaatiin. Yoo nyaadde maaliif nyaanni jaanni maan yoo nyaaddes maal rabu qabu. Bayi. Tana akka malee riikardii cabsiteedha nyaaturra. Ammoo
Naanaa ka qabatee deemaa ture. Burtukaana moo ani jaaladhu bardilas burtukaanoolee kana hin jaaladhu. Muuzii waliin baatamee ture muuziin ofirraa sirra hin jira ture yaani. Habbaa tokko qofaa jira. Tokko deebistee osoo nyaattu. Maal haasa'u ibsaa maal haasa'u itti rabbis daadhutti. Maal haasaa muuzii asirra jiru dhabnee burtukaana bicha deebi'aa fatoo ka'uuf deemtee ni naan jedhan beektaa? Aboo sa'aadiin kaameraamaanii khiyyanii jiraate kottu seenii ani nyaadhe. Okkoo isuman naan jedhe haga wayitee silaa bakka fatoo geennu. Way arra beellama qabnaa bar irraan fadhilan. Taaddeen naan jedhe kunumaa wayita silaa bakka fatoo geennu muuziin hin jirtu. Irtee fixee bar masroonirra wal fixanii. Kan hin jenne taaddee kaati jettu awwala as gubbaa muuziin hin jiraa miti? Eegaan jira. Okkoo wayita isin silaa deemtanii bakka fatootti kaatan gettan ammoo maakii muuzii shitteettidha. Aara miti uummanni Burtukaana qofattani. biyyi kana laalan siin jee ibsa karaa namni na dabarsu didee kunoo saddee kana. Bakkush sa'aadii jee siin jiru jira. Hai. Akkan somnen beekta kaa saddee wayita nu silaa fatoo kaasna jennee muuzii burtukaana gurree bakka fatoo geennu. Muuziin wayita makiinaa keessaa buunu hin jirtu. Dhugaa laasama kitaraan makiinaa keessatti hafte. Aboo. Ani garaa fadhalaa ijoolleedhaaf hireetuma kanneen maaluma kijibasa. Makiinaa keessa turteef hin jaabeete. Waa malee hin jenne kun waatu jira yaa Oromoon ija shakkaa. Burtukaana qofaan kaateen argitan. Maali jirtan yaa jumaa? Guys, komentii jalatti uffata aadaa kamiin akkam viidiyoo isinii dalaguu barbaaddani barreessaa. Kana boodaan uffata aadaa Oromoo irratti hojjedha. Beeysa godhu. Maali jirtu? Harki wiikandiin ajiisaa jira taamaan nyaata. Sandeedha sarara. Okay. Tole ayyee. Namuu waanuma biyya ofii ganda ofii barreeffata. Hawwasittuu ni dalagatti. Noonee kasi. Wallagga kun Arsii Shawaa Baalee naamina jedhamedha. Hundaa'uun hin hojjedha. Kutaa 11 hin hojjedha garuu lammaffaaf sadaffaatti aansu kan hin hojjedhu malee. Arsiitti aansi. Arsii jechu jira namni hedduun. Okay, hin hojjedha. Hin qaba uffatallee. Ati harree ittiin turre? Yaa dhugaa dubbachuudhaaf arra uffata arsiitiin beeysa godhu barbaade. Ni baana ka amma baana. Maal amma sa'a lama bar. Sa'aan kana dharree saddeet. Ani haasoo hinamee. Naa bilbilee ayyee. Taatee maal jirtan? Guys, uffata kutaa 11tu hin uffadha garuu na eegaashuu hundaa'uun hin dalagaa irratti. Nyaata aadaatii waliin kana booda waan hedduu hojjedha waan ta'eef isin anuma jajjabeessa. Neetworkiin qabu ibsaan. Sa'aat bilbiliree siimicha warra arra ture barbeellamni keenya. Naada wal gisee laayif irraa baate. Tole ayyee. Saddee. Wayyee. Wayita waraabdu bareechi waraabishi. Ay dhugaa siin jedha kaameramaan. Mee akkuma argina godha. Haala wayii zabbataa jira. Oromootu waanuma na jaallattuuf na laata. Gisee haala wal qixxeeffame. Akka nama feemasii waraabee feemasii saba guddaa kanaati. Maal taate seeraan bareechuu waraabe. Bare likka
Ante ስትቀዳ akkuma asli mana keessa waraabatu san gootee waraabda. Ara cobi no beletiti yabar mal taate. Musummaa son ta'in. Ukkoo san hoo asiin jira sanillee taatu. Bareechi. Irra zozzoori. Keessatti deebisaa si deebisaa yaa. Guys, sadeen Asumatti fixan asiin si gaafadhe. Saadeen obboleessa kiyyaa achumara obboleessa birallee hutee kaameraamaanidha. Isaa viidiyoo naa waraaba. Hundi keessanuu foloo tolcha.